Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaampii waraana Biltsiginnaa haleeluu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa lixa Shaggar aanaa Ada'aa Bargaa ganda Tuulee Dasee keessatti kaampii waraana Biltsiginnaa haleeluun hedduu du'aaf madoon adabee meeshaa irraa hiikee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu hime. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa waraana Biltsiginnaa irraa 35 ajjeesuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa aanaa Midaaqanyii ganda Diddiiqsaa Uumaa keessatti waraana mootummaa Biltsiginnaa 35 ajjeesuun 20 ol madoof saaxiluu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan waraana Biltsiginnaa waliin falma gaggeessaa jiru yeroo garaagaraatti tarkaanfii ciccimaa waraana Biltsiginnaa irratti fudhachuu isaa sochii isaas cimsee jiraachuu isaa beeksisuu itti fufee jira. Finxaaliyyonni Amaaraa Amuurutti obbolaa lama ajjeesan. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu ganda Makkaannoo jedhamu keessatti obboleeyyan lamaan Gadafaa Baqqalaa fi Misgaanuu Baqqalaa humnoota finxaaliyyii Amaaraan ajjeefamuun beekamee jira. Erga humnoonni badii kun obbolaa lamaan kana ajjeesanii booda uummanni naannoo waan qabu qabatee reeffa fudhachuuf yeroo ba'utti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuun uummata dirmannaaf ba'ee miidhaa qaamaa irraan gahee jiraachuu kaan immoo ugguree hidhee jiraachuun baramee jira. Humnoonni badii Amaaraa yeroo ammaa deeggarsa mootummaa Biltsiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti yakka duugaa sanyii raawwachaa kan jiran yoo ta'u, onkololeessa 10/2021 irraa eegalee uummanni godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa finxaaleeyyii Amaaraa fi humnoota Biltsiginnaan qe'ee isaa irratti ajjeefamaa qe'ee fi qabeenya isaa jalaa mancaa gidiraa argaa jiru. Kunis kan ta'aa jiru deeggarsa murni Biltsiginnaa kan mootummaa jedhee of waamu humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiif taasisaa jiruun ta'uun isaa beekamee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo dhaadannoo Oromummaa haa baraarru jedhu cimsee itti fufe. Qeerroon bilisummaa Oromoo torbee darbe irraa eegaluun dhaadannoo Oromummaa haa baraarru jedhuun dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti eegalee jira. Sochiin kun jabaatee itti fufuun qeerroon bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee dhaadannoo kanneen akka Piippiin diina Oromooti, Oromummaa koof nan falmadha, Oromummaa haa baraarru jedhu qabachuun duula Oromummaa balleessuuf Biltsiginnaan itti jiru dura dhaabbatanii jiru. Mootummaan Biltsiginnaa yeroo ammaa kana Oromiyaa irratti lola labsuun uummanni Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti ajjeefamaa manni isaa jalaa gubachuun gadadoo argaa jira. Humnoonni alagaa Oromiyaa seenuun lola uummata Oromoo irratti gaggeessaa kan jiran yoo ta'u, Oromummaa balleessuuf duula jabaatti jiraachuun isaanii beekamaadha. Jiraattonni Wallagga Bahaa qeerraa buqqaan rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himatu. Godina Wallagga Bahaa gandoota baadiyyaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Galiilaa Limmoo akkasumas Siibuu Siree keessa jiran keessaa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraan qe'ee isaaniirraa buqqaafamuu jiraattonni himan. Kanarratti gabaasa qabna. Jiraattonni bara 1995 wayita hongeen Harargee mudate aanaa Siibuu Siree Araddaa Baqqoo Jimaa jedhamu qubsiifamanii hanga yoonaa achi jiraachaa turan yeroo ammaa haleellaa hidhattootaa dheessanii qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an himu. Maatii isaanii waliin baqatanii magaalaa Adaamaa jiraachuu kan himan obbo Abdallaa Yuuyyaa rakkoon kun erga eegalee waggaa caaleeraa jedhan. Oomisha qonneen galfanne boqqolloo, mishingaa, lawuzii, jimaan nurraa guban. Erga baqannee kaan gaaratti kan humna qabu ammoo gara magaalaatti galee turreerra. Bakka keenyatti ni deebina jennee abdiin eegaa turre garuu haalli waan hammaateef dhiisnee achii baane jechuun akkaataatti baqatan ibsan. Bara 1995 sababa hongeen Harargee mudateen aanaa Siibuu Siree Araddaa Baqqoo Jimaa qubsiifamuu kan himan obbo Abdallaan qabeenyaaf qe'ee akkasumas maatiin waggoota 27 oliif horatan nu jalaa diigamuu bakkaa bakkatti facaanee jirraa jedhan. Obbo Abdallaan abbootiin warraa 14,000 caalan sababa rakkoo kanaan buqqa'uu quba qabaachuu himu. Namni isaan waliin buqqa'anii amma magaalaa Adaree jiraachuu himan obbo Ibraahim Abdullaahi ammoo lakkoofsi namoota buqqa'anii kanaa ol ta'aa jedhan. Araddaa Baqqoo Jimaa jedhamutti namni hafe hin jiru. Qabeenyis qe'eenis hin jiru. Uummanni Harar achi qubatee tures dhalattoonni achiis qe'ee gadhiisanii baqataniiru. Namuu gargar faffaca'ee jedhan obbo Ibraahim. Namoonni kunneen aanaa isaanii qofaa osoo hin taane aanaa Gudayyaa Biilaarraas namni baay'een qe'ee gadhiisee baqachuu akka quba qaban himan. Buqqaatonni kunneen kaan gara Machaaraa, kaan gara Wallagga Lixaaf, kaan ammoo gara magaalota Adaamaa Finfinnee darbees gara Harar imalanii jiraachuu himan namoonni kunneen. Qaamni walitti qabee isaan qubsiise akka hin jirree fi qe'ee namoota dhuunfaatti dahatanii jiraachuu kan himan buqqaatonni kunneen mootummaan nuuf birmachuu qabaa jedhan. Kanneen buqqa'an keessaa dubartoonniif daa'imman jiru. Jiraata aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Hangar guutee kan ta'an namni sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka ibsamuun barbaanne gandoota aanaa isaanii jala jiran kanneen akka Fixii Baqqoo, Mandar Siddistii, Mandar Ammistii, Bareedduu, Waajjaa fi Alii keessatti namoonni buqqa'anii dhumaniiru jedhan.
Maatiin keenya buqqaanii na bira jiran kan obboleessi korraa du'e, kan obboleettiin korraa duute, kan soddaan korraa du'e hundayyuu walitti qabeen naannoo namoota 30 olii jiraachisaa jira. Maatiin hunduu faffaca'ee jiraa jedhan. Aanaa Galiilaal immoo Giddaa Ayyaanaa, Abee Dongoroo fi kanneen waldaan geessan keessatti namniif midhaan gubatee dhumeera. Namni hedduun buqqa'eeraa jedhan. Jiraataan kun oomisha barana qotatan tokkollee akka hin galfatin himan. Midhaan hanqotan achumatti gubate. Isaaf immoo hidhattoonni ofumaa fe'atu. Humni nageenyaa isaan dhaabus hin jiru. Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda fixii baqqoorraa hidhattootaan buqqifamuu kan himan jiraataan kan biraan qaama mootummaatti iyyatanis akka hin birmanneef himan. Rakkoon kun mudatu wayita jalqaburraa mootummaatti iyyataa turre. Bulchaa aanaaf godinaatti irra deddeebiin iyyanneerra. Yeroof nuti hin dandeenyu nuun jedhan. Qabeenyi keenya hundi gubateera. Namnis nurraa dhumeera. Reenfa namaallee kaafachuu hin dandeenye. Erga akka lakkoobsa Itoophiyaa sadaasa 19 bara 2014 qe'ee isaaniirraa baqatanii amma yoonaa ala jiraachuu kan himan jiraataan kun gargaarsa homaatu akka argataa hin jirreef qe'ee isaaniitti deebi'uuf hawwii akka qaban himan. Erga qe'ee keenyarraa baqannee qaamni mootummaa nu gargaaree hin jiru. Yeroo tokko yuunivarsiitii Wallaggaarraa dhufe jedhanii waan akka zayitaa fi uffata qorraa wayii nuuf kennanii turan. Nuti gargaarsa nama biraan feenu qe'ee keenyatti deebi'uu barbaannaa jedhan. Mootummaan nageenya keenya nuuf eegee akka qe'ee keenya jiraannu feena. Yoo raayyaan ittisa biyyaa argamuu dadhabe humna addaa Oromiyaa nageenya keenya nuuf eeguu qaba. Nuti namoota gargaarsa kenninu malee warra gargaarsa eeggatu hin turre. Qondaaltonni nuti gaafanne humna dabalataa nu barbaachisa deebi jedhu qofaa nuuf kennanii callisan. Jiraataan ganda fixii baqqoo kan biraan obboleessi abbaa hidhattootaan jalaa ajjeefamuu himu qe'een isaanii waan barbadaa'eef baqatanii magaalaa hangar guutee mana namaa dhokatanii jiraachuu dubbate. Bulchaa bulchiinsa godina Wallaggaa ba'aa kan turan obbo Alamaayyoo Tasfaayee aleellaa uummata irratti raawwatuuf humnoota finxaaleeyyii Amaaraaf hidhattoota Beniishaangul Gumuz jedhaman himatan. Aleellaa ifatti kan raawwate finciltoota Amaaraatii jechuunis balaaleffatanii hoogganaan kun. Jiraattonnis aleellaa hamaa kan raawwachaa jiran hidhattoota Amaaraa ta'uu fi hedduun isaanii kan dhiyeenya bakka biraarraa dhufan ta'uu himatu. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu OCHA godina Wallaggaa ba'aaf lixaatti buqqaatonni 250 caalan kanneen gargaarsa barbaadan ta'anis garuu gargaarsi gahaan godhamaafii hin jiru jedhe. Abbootiin warraaqee isaaniirraa buqqaan 37 caalan dahoof meeshaalee gargaarsaa barbaadu. Garuu ergaa majji bara darbeetii gargaaramaa hin jiranii jedhe dhaabbati kun. Naannawa kanatti akka fedhan socho'anii gargaarsa kennuun rakkisaa waan ta'eef daa'imman harmootiin hoosisan akkasumas haadholiin ulfaa rakkoo hanqina nyaataa madaalawaaf saaxilamanii jiraachuus ibseera. Meeshaalee wallaansaa fayyaaf kan garas geejibsiisuun sochii hidhattootaan gufachuu fi lammiileen naannawa kana hanqina bishaan dhugaatiifis saaxilamuu ibseera OCHA'n. Haala rakkisaa kana keessatti barattoonni 1000tti lakkaa'aman manneen barnootaa cufamuurraan kan ka'e miidhamus ibsee jira. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaatti waraanni Biltsiginnaa hidhattoota Amaaraa tumsaa jiraachuun beekame. Waraanni murna Biltsiginnaa bakkoota humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa haleellaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiranitti humnoota badii kanaaf haala mijeessaa jiraachuun beekame. Akka jiraattonni Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaarraa Shinniiggaa himaa jiranitti waraanni murna Biltsiginnaa humnoota badii kanaaf haala aanjessuuf jecha dursee bakka isaan weeraruuf saganteeffatan keessatti waraana bilisummaa Oromoo lolaa jiraachuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo saba isaa tiksuuf yeroo yaalii godhutti waraanni Biltsiginnaa gar tokkoon waraanaan waraana bilisummaa Oromoo muddee gama biraan humnoota finxaaleeyyii kanaan nu ficcisiisaa jira jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo nu tiksuuf duuba hin jenne kan jedhan jiraattonni Amuruu irraa Shinniiggaaf yaada kennan yeroo finxaaleeyyoonni nu weeraruuf jedhanitti waraanni Biltsiginnaa dursee dhufuun waraana bilisummaa Oromootti lola bana. Boodarra finxaaleeyyoonni Amaaraa dhufanii nu rukutu jedhu. Oduma wal fakkaatuun Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti waraanni murna Biltsiginnaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa tumsuun akka isaan rukuchiisaa jiru jiraattonni himataa jiru. Ulaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa haleellaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiranitti waraanni murna Biltsiginnaa humnoota badii kanaaf deeggarsa gochuun himatamaa jiru. Oduu biyya alaatiin Koongootti shiboon elektirikaa citee kufe namoota 26 galaafate. Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo bakka gabaa tokkotti shiboo elektirikaa citee kufuun yoo xiqqaate namoonni 26 elektirikaan du'uu isaanii poolisiin ibse. Bakka gabaa magaalaa guddoo biyyattii Kinisaashaatti dhiyoo jirtu tokkotti shiboon elektirikaa manneenii fi namoota bakka gabaa jiran irratti kufe humna ibsaa guddaa kan dabarsu ture jedhamee jira. Viidiyoowwan miidiyaa hawaasummaa irra deddeeman garuu akka agarsiisanitti reeffi fi qaamni namaa bishaan irratti kufanii mul'atu. Shiboon humna ibsaa guddaa dabarsu kun sababa maaliin akka citee kufe ifaa miti. Poolisiin biyyattii akka jedhetti balaan ammaa kun kan qaqqabe magaalaa Kinisaashaa irraa xiqqoo ba'ee kan
jiru koonyaa mataadii kibaalaa jedhamu keessatti yoo ta'u namoonni balaan irra ga'e hunduu bakkuma sanatti akka lubbuun isaa bokkaa ganama darbee jira jechuun dubbi himaan hoogganaa kutaa Kinisaashaa Chaarliin AFP'tti himee jira. Dubbi himaan kun itti dabaluun akka jedhanitti reeffi namoota du'anii gara hospitaalaa kan geeffame yoo ta'u balaa qaqqabee kanaanis ka'umsi maal akka ta'e baruuf qoratamaa jira jedhan. Daldalaan gabaa sana keessa hojjetu akka dubbatetti yeroo bokkaan roobutti bakki sun bishaaniin kan guutamu yoo ta'u namoonni bitanii fi gurguran ammoo bishaanuma keessa deemanii walirraa bitanii gurguratu jedha. Oduu ispoortiitiin murteessaan kubbaa miilaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa kan tapha waancaa Afrikaa walakkaa xumura Seenegaalii fi Burkina Faasoo gidduutti roobii galgala taphatame taphachiisan deeggartootaan jajamaa jiru. Tapha Senegaal goolii 3-1 Burkina Faasoo mo'achuun xumuraaf dabarte irratti abbaan murtii Baamlaak Tasammaa vaariin gargaaramuun peenaalitii 2 Senegaaliif osoo hin hayyamin hafan kaardii keelloo dogoggoraan kennanis vaariin ilaaluun dogoggora ofii yoo sirreessan mul'atee jira. Murtii isaanii kana deeggartoonni fi xiinxaltoonni ispoortii jajachaa jiru. Barruun UK Daily Mail abbaa murtii cimaa dorgommichaa jedhamuu qabu abbootiin murtii Premier League Ingiliz illee nama kanarraa barnoota fudhachuu qabu jechuun barreessee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduunis suuraa nama kanaa marsaalee hawaasaa irratti qooduun biyyattiif yeroo rakkisaa ta'e kanatti oduu dansaa dhagahuu isaaniitti gammachuu qaban himaa jiru. Lammiin Itoophiyaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa waancaa addunyaa bara 2018 irratti taphachiisuun waggoota 48 booda waltajjii idil addunyaa irratti biyya isaa maqaa dhoofsisee ture. Murteessaan idil addunyaa kun tapha biyya keessaa isa alaatti taphachiisuuf waggoota 6 qofa jalaa fudhate. Waancaa addunyaa Raashiyaa irratti hirmaachuun isaa oduu guddaa ture. Biyya waltajjii kubbaa miilaa irratti seenaa guddaa hin qabne Itoophiyaaf kun milkaa'ina jedhamees jajamee ture. Magaalaa Finfinneetti kan dhalateef guddatee murteessaan kubbaa miilaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa akkuma ijoollee kaanii kubbaan inni jaallatu yeroo keessa sadarkaa guddaaf isa kaadhime. Bara 2013 eegalee murteessummaan hojjetu eegale. Waggaa 6 booda bara 2009tti murteessaa idil addunyaa ta'e. Haa ta'u malee hojii isaa kana akka hojii dabalataatti hojjeta. Baamlaak murteessitoota waancaa addunyaa taphachiisan keessaa tokko ta'uun isaa yeroo barame gammachuun kan isaa qofa hin turre gammachuun kan biyyaa ture. Akka inni jedhutti murteessitoota 35 Mooskootti calalaman keessaa 7 gahee eeggataa argatan 7 keessaa 2 lammii Afrikaadha. Innis isaan keessaa tokko ture. Murteessaan umrii 38 kun tapha jalqabaa isaa Saarbiyaa fi Koostaarikaa irratti taphattoota ol dhaban yeroo adda qabu irra deddeebiin mul'ataa ture. Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa waancaa addunyaa Raashiyaatti gargaaraa murteessaa ta'uun tapha 4 irratti hirmaate. Murteessaa Baamlaak waancaa addunyaa irratti hirmaachuu isaatiin waa hedduu irraa baratu hima. Achi gahuufis adeemsa waggaa 3 fudhate. Adeemsi kunis waltajjii kubbaa miilaa irratti ga'umsa agarsiisuu, leenjii kennamuu fi calallii keessaa bahuu dabalata. Murteessitoota Afrikaa ciccimoo 10 keessaa tokko ta'uun xumura irrattis Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa murteessitoota 6 yeroo beeksisuu 6ffaa argate. Baamlaak waancaa Afrikaa kan bara 2015 fi 2017 irratti hirmaatee jira.